baasuudhaaf jedhee nuuf jedhee biyya lafaa kana keessa deddeebi'ee harma amootaan reebamee garafamee yeroo itti dhiphateedha, yeroo itti tsooma guyyaa 40 halkan 40 utuu waan tokko hin qammasin yeroo itti tsoomeedha jechuudha. Kanaaf isa yaadachuudhaaf faarfannaa nagaa yeroo hundumaa kan inni dhiyaatu faarfannaan kadhannaadha. Innis of nama gaafachiisaa laphee namaa keessa tuqaa maaliif cubbuun koo baay'ate yeroo itti qalbii jijjiirannudha jechuudha. Ji'oonni kun lamaan Waaqayyo carraa inni nuuf kennee yeroo isin itti qalbii jijjiirrattanii gara mana abbaa kootii mana lafa eebbifamaa sana dhattaniidha jedhee yeroo itti nuu kennedha. Sababa ta'eef hundumti keenya itti yaadnee itti qophaa'uun barbaachisaadha. Maaliif waggaa dhufuuni soomnee dhuma dabarsuu bichaa utuu hin ta'in yeroo itti jijjiiramnee yeroo itti foonsaa dhiiga isaa fudhannee jijjiirama tokko dabarsinee gara Waaqayyootti dhiyaannu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf hundumti keenya Waaqayyo nama isaan waa godhu. Egaa kana taasisuudhaan amma guyyaarraa kan nu barsiisu abbaa keenya Waaqayyo irra bulee nu barsiisa luba Saamu'eelidha. Isa fuuldura garuu ijoollonni jirtu moo ijoollonni gara kutaa keessa